بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان كينيا كقالي في كقاري خبجمتو جالتمتو تا أكم جرت النجاة فيادا الحمد لله رب العالمين غري رت درجكو في شمرنين شيكني في منقدودان هاوني في هيوتان أكم جرت جمدني إللشتني ديشفتني نشيدا كوبيستني دوايو كوبيستني ولولو كوبيستني وانا الداتي نشرت يرماتا ترتن سنتي kuno akkuma guyyaa akka arraan tanaa yookaan jummata akka arraan tanaa namoonni baay'een kan akka Toofiq Aliyyi Biroodhaa, Bakirii Jaafar Gassit, Ramadaan Abdiyyoo, Abdii Saadiqeedhaa, Faatuma Abdullaahi Ahmad Sheekhaa, Faayizaa Ibraahim akkuma isaan guyyaa akka arraa akkasitti dhufan sanitti arrallee kuno badhaasa addaa qopheeffatanii keeka addaa qopheeffatanii hannaa addaa hadiyyaa obbolummaadhaa qopheeffatanii tanakka Samiraa Muhammad Saneedha akkasuma Fartuunaa Aliyyiidha yookaan Firiyaa Baroo jechuudha. Namoonni kun arrallee kuno keeka addaa qopheeffatanii aruusin itti fufajanii gammachuu addaa ta'e isaanii dhagamte ibsatanii hannaa addaa hadiyyaa obbolummaadha waan ajaa'ibaa qopheeffatanii kuno keeka kanaas harka qabatanii maqaa irra barreeffatanii akka ajaa'ibaatti gammachuu ibsatanii dirree tana waliin mul'annaa baga gammaddan baga gammanne irra deddeebinee obboleeyyan keenya waliin jenne obboleessaa gammadu obboleettii gammadu kan yeroon zamanni koronaa tahee miilaan dhufuu dadhabdanii mana arabaa teessanii yaaddanii bakkuma jirtanii hiraartanii arsilaa gammachuu wajji qooddachuu qabneettanii afaaniin dubbattanii nu bohaarsaa jirtanii fi kan qalbii yaaddanii fi kan dhuftanii ijaan wal agarreehu hundummaan keessanuu hedduu galatoomaa wajjinuu haa dhiisuu umriinuu haa dheereessuu nagaan nu jiraadha.